Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Jaalallee Intarteemant har'a oduu fi odeeffannoo waa'ee barumsaa irratti xiyyeeffatu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduu keenya waliin ani Jaalalleedha. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2016 gara ji'a caamsaa gama xumuraatti as siquu yookaan as butamuu biiroon barnoota Oromiyaa ibseeti jira. Akkasuma immoo qormaanni kutaa 12ffaa bara kanaa gosa barnootaa 5 qofa yookaan 5 subject only jechuudhaan ibsa baaseen biiroon barnoota Oromiyaa gosti barnootaa dabalataa akka hin jirre ibseera. Haaluma kanaan gosti barnootaa kennamu akka armaan gadiitti tarreeffameeti jira. Gosa barnootaa saayinsii uumamaa yookaan naachuraal saayinsiitiin barnoota afaan Ingilizii, barnoota maatisii, fiiziksii, keemistirii fi baayoloojii yommuu ta'u, barnoota saayinsii hawaasaatiin yookaan sooshaal saayinsiitiin barnoota afaan Ingilizii, barnoota maatisii, jiyoogiraafii fi histiriidha. Gosa barnoota kanneen akka ikoonomiksii fi gosti barnoota biraalleen akka hin dabalamne dabalataan kan ibse biiroon barnoota Oromiyaa barattoonni manneen barumsaatiin sirriitti qophaa'uu akka qaban gaafateeti jira. Manni barumsaa, bulchiinsi magaalotaa, aanaalee fi qaamonni dhimmi barnootaa isaan laallatu hundi cimanii yeroo gabaabaa keessatti hojjechuu akka qaban biiroon barnoota Oromiyaa gaafateeti jira.